Madami kiyya walitti buunee walitti mufannee akkam kara biyyaa galuuf tiikeetti naa kuttee waa hundanaa xumurtee jirti. Kanaafiyyuu viidiyoo koo haga dhumaatitti please haga dhumaatti dhaggeeffadhaa. Share subscribe gochuudhaan immoo maatii koo naa ta'a. Na jajjabeessa isiniin jedha. Gaara biyyaa yeroo galitti mooyanii waan bareedaa qabadhee akkasiin dhufu abdiin qaba. Isin biraa hin hafu yeroo kamittuu gruupii garaagaraa nan qaba. Gruupota keessa isin ba'u. Na warroonni Itoophiyaa faayidaa hin qaban jettanii immoo akkanan tuffannee adaraa sinidhaama. Amma dhumaatti na dhaggeeffadhaa. Maaliif akkan gara biyyaa galuudha itti qophaa'aa jiru, maaliif akka gara biyyaa na gaggeessaa jirtu madaamiin koo, walitti bu'iinsi keenya maalidha waan jedhu hundasaa viidiyoo itti aanutti siraataan dhaggeeffadhaa. Viidiyoo kiyya amma dhumaatti akka caqastan kabaja sin gaafadhaa. Turtii gaarii. Maatii hawwiitu akkam jirtan nagaa keessanii? Ani baay'ee nagaa kooti, galata Waaqayyoo. Nageenyi Waaqayyoo bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtan fayyaa keessanii? Warroonni laayikii, subscribe, share gochuudhaan na bira dhaabbattanii na jabeessaa jirtan guddaa galatoomaa ulfaadhaa. Kabajamaa isiniin jedha. Warroonni maatii kiyyan ta'an immoo maatii kiyyaa akka taatan kabajaa sin gaafadhaa. Har'a waan baay'ee namatti dhagahamu tokko kan qabadhee dhufe viidiyoo kiyya amma dhumaatti dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Asumaan immoo viidiyoon kiyya kun isa dhumaati. Viidiyoo kanaan booda viidiyoo nan dalaga jedhee itti yaaduun beeku tarii jireenya biyya keessaa ni beekta waan ta'eef yookaan dalaguu hin danda'a yookaan immoo dhiisuu hin danda'a jechuudha. Innaa viidiyoo kiyya haga dhumaatitti dhaggeeffadhaa. Rabbiin immoo wantoota akkanarree namarraa haa qabu jechuudha. Wantoota nama mudatee kana isinirraa haa qabu isiniin jedha. Hunduma keenyarraa iyyuu haa qabu. Mudannoon har'a nama mudatee kana jedhee isinitti immoo baay'ee natti ulfaata dhugaa dubbachuu taananii. Innaa wanta nama mudatee isinitti himaa. Namni tokko gaafa biyyaa baanu biyya keenyattis wantoota nu barbaachisan guuttannee milkoofnee biyya nama kanarree gaafa galu gammannee gammachuudhaan maatii keenyatti yoo galleedha. Maatiin keenyarree kan gammadan nutirree keessi keenya kan gammadu jechuudha. Garuu jidduu keessan jireenya biyya namaa kana keessatti wantoonni garaagaraa nu mudachuu danda'a. Osoo hin beekin, osoo yaadnee hin qabaatin jechuudha. Maaliif jireenya mana namaatii haadha ormaati. Haati ormaa gaafa barbaadde gadi si baasuu dandeechi. Mana isheetti waan ta'eef jechuudha. Uma gochuu hin dandeessu. Kanaafiyyuu jalqabumatti mudannoo akkasii akka ana mudatee kana Rabbiin hunduma keenyarraa yaa qabuun jira. Wanni akkasii kun baay'ee nama rifachiisa, baay'ee nama sodaachisaa jechuudha. Ijoollee baay'ee baasawee haggaxamee ture dhugaa. Ani ijoollee baay'een argaa ture garuu ana guyyaa tokko wanta akkasii nama mudata jedhee yaadee hin beeku jechuudha. Garuu ammas waa hundaafiyyuu kan godhesiisa beeka waan ta'eef Rabbi kiyya galateeffachuu qofa jechuudha waan hundaafiyyuu. Annaa garuu isinirraa immoo wanna akkasii hunduma keenyarraa iyyuu Waaqayyoon haa qabu isiniin jedha. Wanti nama mudate ani madaamni koo baasawee nama gaarii turte jechuudha. Baay'ee nama kabajji, baay'ee na jaalatti dhugaa dubbachuu taanaan haati ormaa ka akkuma nu afaanitti kofallee gubbaarra jaalannu isheen irree gubbaarra nutti kofaltee gubbaarra nu jaalatti jechuudha. Harmi madaamiin koo jedha dhiifama. Madaamiin koo dhaloonni ishii dhaloota birooti kan jiraattu garuu Dubaay keessa jechuudha. Kaza amma immoo maatiin ishee as dhufanii jiru. Duraan nu qofaadha. Beetasaba nama 5 taanii jiraachaa turre amma garuu namni lama itti dabalamanii maatiin ishee dhufanii jiru jechuudha. Harmeen ishee immoo xiqqoo nama guddaadha. Kanaaf baay'ee loltii, baay'ee dheekkamtii, oguma sammuufattii, hin iyyiiti. Baazawee warroonni jaartii tortanii fi akkasuma warri haadhaa yoo isinitti dhufan akkam akka nama godhan, akkamitti akka nama haggalammatan, akkamitti akka kabaja nama dhoowwan, yoo hojjettirree akkamitti akka garaa hin geenye ni beektan jedhee abdiin qabaa jechuudha. Kanaaf haati ishii dhuftee baran gaddaas dhuftee turte baay'ee wal lolaa turre, baay'ee walitti muufachaa turre jechuudha. Sababa ishiitiif ani mana kana akkam ba'u akkam biddeenni koo cufamu kan na taasise jaartii kanaa jechuudha. Dhugaa dubbachuu natti ulfaachaa jira garuu keessi kee gammachuu qaba jechuudha. Hundaafiyyuu galata Rabbii waan godheef isa beeka. Jaartiin baay'ee maalatti gaafa nama waloltes namni tokko amma gaafa nama tokko walitti bu'ee nama gorsaa, nama sirreessaa garuu ofiitti qabata malee baasii nama biraatti ni mushin garuu gaafa nama walolte
gaggaba bilbiltee niititti himte jechuudha. Isheen immoo ala hojjetti. Kaza akka carraa ta'e guyyoota 3 dura walollee ture. Kaza walollee niitiin immoo na borsitee turte ittiin dubbatanii ija hamaanis ilaalin naggalaamatti jettee itti himattee naggalaammatini ija hamaanis ilaalin na jettee turte jechuudha. Ishee jedhee waa hundarraa fudheen ture jechuudha. Intuqu ijaan ishee ilaalu hojii kiyyan hojjedha. Gaafa ani hojii fakkeenyaaf amma shaayii gochuudhaaf yoo nani shaayii harkaan qabe dhuftee na harkatti qabdi natu hojjeta jetti. Yoo nyaata nan eegala jedhe dhuftee kushina keessa deemtee yookaan qoricha liqimsuu irraa fadhi jetti yookaan kafana miicuu akkas godhe jetti. Bakka ejjettee ofii naasofti. Gaafa isheen ejjettee ofii naasoftu san ani irra cinaa dhaabbadhee ofii naasaa. Ara wanda kana koftu diyo nama barbaada. Kaza yeroo shin dhuftee kushina keessa akkas jettee dhaabbattee dallantee ofiishiti iyyitee haasoftu ani immoo yaniin waan hojjedhu hundi na harkaa badaa jechuudha. Baazawee ani yeroo namni kushina keessa deddeemu an hojii hojjechuu hin danda'u. Harki walla hidhamee shaayii fuudhuu hin danda'u. Namoonni tokko irraa akkasii naan yoo kophaa ta'e malee yoo namni na jala deemee iyya harkana jala urguufan hin jaaladhu. Waan hojjedhu sun na yana bada. Sammuu kiyya gara isaanii zoor jedha jechuudha. Akkasitti guyyaa 3 dura walitti buunee ture waan ta'eef akka carraatee hararee walitti buunee jechuudha. Yeroo walitti buunu bilbiltee niititti yattimti. Niititti yattimnaan niititti bilbiltee duratti gorseen ture. Baran gaddaaree akkanatti ishii aggalamaxaa turte. Simsii jechaa ture. Har'a garuu tikkeetti siikutee boru gara biyyaa si erganaan jette. Gara biyya kiyya galuu nan gammadan jedhinanis jechuudha. Maaliif yaa ta'u wannan biyya ba'ee fi kaayyoo koo xumuruu baadhuree kan garaan kiyya barbaadu guuttadhee jira. Akka dura gaafa biyya ba'uu sanii miti jechuudha. Baazawee araboota kadhachuu miti. Gaafa isaan nurraa deemsiin jedhan qaxxetti baatee deemidha malee talabaan maxxee dhiifama gaafattee as urguftee achi urguftee waan takka mataarra si bahanii jechuudha. Kanaaf of kabachiisuudhaaf immoo qonxoxxachuu si barbaachisa jechuudha. Kaza gara biyya na ergishin jedheen maal jetteeti maddee isheen ani homa tokkotti hin dubbanne natti hin iyyini gadi bayin jedheen kushina keessa deemte hin iyyiti qoricha waan natti fakkaate qoricha waan irraa fadhi jettee mataan kiyya fayyaan qabu jettee hin iyyiti kushina keessa deemte natti hin iyyi nyaataan gochaa jira gadi bayin jedheen mee badiin qaba asirratti natti himaa gadi bayin hin iyyin jechuun badii qaba hay maraata tokko sheedituma mana keessa deeminatti iyyuu qaba ani sabmuun na boffaa'e Hina gadi bayi jennaan na darbitee jette. Ani immoo hin darbine. Dhugaa dubbachuu taanaan hin darbine. Maal gootee na cinaa dhufte gaazii boota gaazii tokko jedhee nyaata gochaa jira na cinaa dhufte natti buute. Isheen immoo hin furdoodha. Gara daallee kana furdatti baasawee. Na ofishiitii sharaf gootee natti buute. Ani immoo na fayyuun qabu kun akkuma argitan kana qalloodha. Mana nafa maalan qaban isheetti bu'a. Isheen kan ruuziin daa'imarraa kaasee bilcheesse kun natti buute. Kaza niititti bilbiltee himtee mucayyoo na darbitee narraa bahee natti hiite naan jette waa baay'ee jettee itti himattee niitiin immoo san dhageeche haadha isheen immoo intala waan taate baay'ee natti afaan hamaa dubbatte na anis immoo yaniin kabajaan na fudhatte waan ta'eef kabajaan gara biyya kiyyaa na deebisii nan galan jedhe maaliif ani durees taanaan fedhii galbaataa nan qaban ture garuu ammatti kaayyoo koo galme hin geenye waa baay'een biyya keessatti eegalee wantan eegale san immoo hin xumurre dirqama nam tokko gaafa waa tokko eegalu yoo xumuree itti gale kan keessa isaa gammachuu qabu jechuudha. Ani immoo wannan kaayyeffadhee biyya beesan ittiin xumurre ganaadha karaarra jira. Wanni hundiyyuu eeyyama isaatiin ta'a gaafa rabbi eeyyame immoo yaniin waan san galma nan ga'a nan xumuradha jedhee abdiin qabaa jechuudha. Wanti hundiyyuu eeyyama isaati. Na ani yaadeen qabu boruutti akkan gara biyyaa galu na tikkeetti na murtee jechuudha. Kanuma asumaan immoo baay'ee isin jira boru gara biyyaan galaa jechuudha. Sa'aatii Dubaayitti sa'aatii 4 akkasirra jechuudha. Ijoolleen gara mana barumsaatti yoo dhufan akka nagaggeessan natti himanii jechuudha. Na akkasii umraafiyyoo ani gammadee jira. Maaliif nagaa maatii kiyyatti galuu ijoolleen tokko amma gaafa madaamin gara biyya garuuf yoo jedhanii baay'ee rifatu. Maaliif rifattan? Fayyaa keessanii gara biyya keessanii yoo galtan maali? Biyya namaa keessatti duudhaa? Biyya namaa keessatti lubbuu keessan dhabuu barbaadanii?
gala ani Google ufani garuu wanni na aarsu maal akka ta'e beektu shaanxa tokko bitannee meeshaa maatii kiyyaafis ofiifis uummata tokko bitannee uffatuma kiyya duraan biteedha. Maatii kiyya uumaan bitannee bilbilawwan garaagaraa yaadeen ture gaafa galu kan bilbilumaa wantoota garaagaraa kana gurree galla isas nan bitee yaadeen ture garuu akka yaadeenaaf hin taane maaliif akka ammatti galu waan guyyaan alaa dhiyaateef har'a sa'aatii kana keessatti kan hin natti himte kanaaf guyyaa tokko keessatti immoo maal bitaa oolanuma irraa hiree ajajuudhaaf jechuudha. Maal ajajeen maal dhiisa mee oduu sin ta'e maal gootan hin gallu jettanii immoo gadi baatanii baddammoo dhiifama gaafattammoo mee maal gootan. Ani jaartii kana tanaan durarree walitti buufannee turre garuu badiin kan ishee ture gaafsan dhiifama gaafadheen ture baduma ishee ta'e jechuudha. Hamma mooyyaan irra deebiin dhiifama gaafachuu hin barbaanne. Garuu namni kamiyyuu dhiifama gaafa nama gaafatu sodaaf osoo hin taane kabajaa fi ani garuu dhiifama gaafachuu hin barbaanne. Qaxxitaa gara biyya kiyyaa galuu barbaade jechuudha. Annaa akkasii mee biyyuma galee akkan ta'u namoonni tokko maal jedhan gaafa biyya galtan ara akkasii qabsoo minaamin akkas jira kanaafiyyuu hin gadnaa gara biyyi nagaan qabdu rabshaarra jirti jedhan. Ani dirree waraanatti hin galu ka'uun galii maatii kiyyatti hangala. Nama dammi geerriisuma argitee na doorsiisuu jirti na fakkaata. Akka yaada kiyyaatti jechuudha. Yaada dhuunfaa kiyyaa yaada jechuudha. Yaada keessan itti bakkee osoo hin taane. Ijoolleen hiriyoonni koo mooyyanii jechuudha. Kan itti dhiyaadhu warroonni itti himee badinaan jedhan. Ani kanan dalagu kontiraataa mana kontiraataati. Kanaafiduu isaan immoo badii halkan kana dhufnee si fuunaanaan jedhan. Badii immoo biyya Dubaay keessatti hojiin badee jira, hojiin dhabamee jira. Maaliin godha? Mee isin koomentii jalatti viidiyoo kana boru ganama gadhiisaa. Mee isin yaada keessan koomentii jalatti naa barreessaa. Badii jettammoo gara biyyaa gali jettammoo. Inni murteeffamee galmaata. Garuu isaasitti yeroo qabu yeroo xiqqoodha. Badii sabireenatti tola jedhee abdiin qabu. Galmaata firree tikkeetti muramee jira waan ta'eef wanti hunduu xumure. Innaa gara galmaata qofaadhaan kana murteesse. Hiriyoonni koo garuu wantan ani biyyaa baheef akkasuma waliin galla jennee warroonni walitti beellamanii baay'ee jira. Biyya Arabaa kanatti kan hiriyoonni walitti beellamanii ta'anitti kan wajjin galan jechuudha. Akkasiidha. Mee isin maal jettan? Isa kanarratti yaada keessan akkanaa qooddanan kabajaa isin gaafadha. Warroonni maatinaan taane maatinaa ta'a. Yuutuubiin kee akkanaa guddatu na godha. Gaafan biyya galeerree wantoota haaraa, wantoota addisii, wantoota babbareedoo ta'an qabadhee isin dhufa. Keessatti ruuziin isin bilcheesse kan ila guyyaa guyyaadhaan biddeen gaafan tolchu, waxii shiroo gaafan godhu. Shiroon jaalattume gaafa shiroo manaamna qopheessuu bakka hin jiramitiire. Gaafan isa hojjedhu viidiyoo waraabeen isin gadhiisaa jechuudha. Isin immoo sheer laayik gochuudhaan akkana bira dhaabbatan kabajaa isin gaafadhaa. Akkasii isiniin jedha. Waan dhaggeeffataniif galatoomaa kabajamaa ulfaadhaa. Piraankiidha malee gara biyyaa isin galuu madamni koonis waliin lollee jaartiidhaanis waliin lollee kanaafiyyuu piraankii taatanii jirtanii garuu akkanatti beekamne. Kuni mudannoo waanuma jiru waan ta'eef sila namni namara hin jiru eenyu piraankii akkan godhu barbaadan kanan isin piraankiin goon minatti ma isin dhala eenyu piraankii godha. Akkasii pirankii taatanii jirtu yeroo tokko yaada nama aggaxamu waan ta'eef danda'ee isiniin jedha. Akkasii isiniin jedha garuu isti viidiyoo dhuguma seeraan deebee jiraatee nan gadhiisa. Yoo seeraan hin taane immoo hin gadhiisu jechuudha. Garuu yoo gadhiise akka carraa ta'e akka nan arrabsine koomentiidhaan akka afaan keetii kana siif haa godhu akkanaan hin jenne. Maaliif kuni yuutuubaroota waanuma eegamu yeroo tokko sobuun yeroo tokko piraankii gochuun waanuma jiruudha. Akkasii isiniin jedha. Galatoomaa ulfaadhaa. Isinin jaaladha, isinan kabajaa. Turtii gaarii. Baay'ee.